Salam alaikum. عليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti hunda keessan isin naaf gahu. Aappii kanarratti yookaan viidiyoo hamma hojjetame kanarratti waa lama akeekkachuu qabdan. Inni jalqabaa uffanni isin uffattan kun carqiin isaa yeroo sanatti yeroo viidiyoo sana hojjechuuf dhaqxanii waraabbattan carqiin isaa bifa magariisa ta'uu qabu. Yoo magariisa ta'e immoo kaleerii isin dhaqxanii lafaa fiddan sun akkan kaleerii raqee fide sana gaafa laaltan kaleerichi isin dhaqxanii lafaa fiddan sun yoo bifa uffata keessaniitii walirra bu'e wal balleessa. Okay? Kaleerii bifa biraadhaa dhaqxanii fudhattanii fakkeenyaaf kaleeriin gurraachiin hojjetu, adiin isin hojjetu, kanaan alatti kaleeriin biraan hojjeta. Haa ta'u malee immoo utuu uffanni keessan kaleerii biraa ta'ee wanti isin itti fayyadamtan sun magariisa ta'e baay'ee gaarii. Takkatuu dafeerraa baduudhaaf magariisni ni filatama. Samaawwiin isin ta'a. Irra caalaan isaa garuu magariisuma. Inni biraa immoo carqii isa lafaa ol fudhattanii ofirra dabarsan sanas bifti isaa akka magariisa hin taane. Inni lammaffaan fi yookaan inni xumuraa bakka yeroo sanatti bakka silkiin sun taa'ee jirutti viidiyoocha duwwaasaa irraa dabdanii bakka isin hin jirretti lafa duwwaa sana footoo kaasuun isaa dirqama. Maaliif ala yeroo raayit gootanii gadi buuftanii kaatanii dhaqxanii fiddan footocha isa sana fiddanii waan ta'eef ala isinirraa balleessu footocha bakka sanatti deebisaadha waan ta'eef. Xiqqoo wanta ittiin ni jabaatanitti fakkaata. Haa ta'u immoo makkoraa barama hoo maal akkam galatooma alfaadhaa gara aappii akka viidiyoochitti waraabame ni caqasna. Okay. Silkii lafa keetee footoo bakka footootti bareeffatee achi baara jechuudha. Bakka duwwaa kanaan hambifachuun keessan dirqama. Kan irraanfanne. Carqichi wal caaluun isaa gaariidha. Okay. Kanumaa xumurtaniittu. Carqii keessa lafa filattanii yoo sila yaadatin bakka duwwaa kana yaadattanii irraa hambifattanii silkii keessa cufattaniittu footoo viidiyoo keessa waraabbattanii achi keettaniittu amma kinemaster keessa seentanii gaafa kinemaster keessa seentanuu bakka kana gaafa kinemaster keessa seentanuu bakka kana filattanii iddoo kana gaafa geessan kallattumaan bakka kana iddoo kana qabdanii fuulduratti akkana buttu. Achi booda bakka duwwaa kanarraa eessa rukuttanii bakka kana rukuttanii achi booda bakka isa olii kana rukuttanii san booda fuulduratti akkana buttu. Bakka kanarraa yoo kaafattan gaariidha. Fakkeenyaaf bakka kana rukutee asin dhufaa fuulduraan itti kutaa viidiyoo fuuldura hamma dhufee silkii kaasee jechuudha itti kuteera. Sana booda fuulduratti akkana butee darbatee lafa buuse. Addeen harka walitti qabee dhaabatu kanatti bakka kanatti kunooti kirritti jedduu jirti eddee kana dhufeen bakka kanadha. Viidiyoon hammina fayyadu hamma kanaa jechuudha. Viidiyoon hammina fayyadu hamma kana erga ta'ee achi booda amma sirriitti na hordofaa ga'a. Fuulduratti akkana butee bakka carqiin lafarra dhumuun gaheen iddoo kanatti bakka carqiin lafarraa dhuma ka'uurraan gaheen hamma kirrittiitii kanatu immoo adda baasaatti. Erga sanaas bakka kana dhufeen miidiyaa keessa seenee bakka kana rukuta. Kaleerii gurraachuma rukuta. Amma gurraacha kana inni rukutu gurraacha inni ta'u as rukuteen samaawitii jijjiiradha. Raayitiin itti godha. Samaawitii jijjiirameera. Amma erga kanaas gadiin buta kana.
nannaannessa iddee kana qabee akkanatti akka inni wal qixxee ta'utti nannaannessa. Achi booda bakka kana dhufa. Bakka kana dhufeen asitti rukuta. Bakka irraan gadee kana naa baasa. Gaafa irraan gadee kana naa baasu dhiiseen hamma iddee kanatti qubaan iddee kana qabeen bicuusii fuulduratti buta. Ol siqaasii. Gaafa inni ol siqu bicuusii dabalee ol buteen qubaan iddee kana akkana qabeennaan as adeema lala. Bakka kana qabee akkana as harkifnaan as adeema. Akkana godhee as buteen dheeressuu dhiisee gabaabsee amma naan godheen olitti buta. Achi ka'een olitti buta. Achi booda hammas xiqqoosiin ol buta. Achi booda nan guddisa suma kana. Oliin itti buta. Hamma inni miila koo bira dhaqee gaafa kana hamma asitti dhiiseen deebi'ee ammas bakka kana dhufee akkuma ammaa jechuudha. Iddee kana dhaheen as dhufaa. Achi booda kaleeruma gurraacha fudheen dhufee gaafa kana magariisni kun hundi isaatu garagara. Magariisuma sana wal dhahennaa. Akka inni tokko ta'utti jechuudha. Ammaayyuu magariisichi garagara. Mee garaagarummaa qaba argitanii magariisichi garaagarummaa qaba. Eessannaa asuma dhaheen bakka kanatti deebi'ee magariisa isa xarafaa kanatti isa kanatti rukuta. Hamma garaagarummaa qaba. Garaagarummaa qabu jechuudha amma immoo. Achi booda gadi fuudheen ijoo guddisee gadi fuudheen naannessee eessannaa bakka kanannaa bakka kanan dhufeedha. Akkuma walaatti jechuudha. Achi booda xiqqoosii qubaan iddee kana qabeen akkana harkisa. Amma oliin butaa ka. Hamma inni naanna'uu gahu kanatti ol buta. Achii ka'een ol buteen iddee kanaan gahee bakka kanatti akkana qabeen achi booda hamma gaa wanta keenya irraa nulleessaa hamma ilaalaa gaa bicuusii fuulduratti buteen bicuu tokko fuulduratti buteen nannaannessa kan akkana qabee achi booda akkanan itti buta. Hamma marraa lammeessaa hammas dhaqeen fida. Iddee kana dhahee osoo dhufeen achi booda garaagarummaa godhatee achi booda hamma fidee akkana naannesseen iddee kanaan gahee akkana godhee bakka kana dhahee bakka kana dhaheen amma dhaqee fida. Asittis kooppi gochaa jechuun hin danda'ama. Garuu an isin agarsiisuu malee silaa ani sun asitti kooppi godhe
ana asitti kooppii gochuu irra naasiyata. Garuu akkana dhaxxanii filachuus isinii dhiyaata malee immoo asitti yoo kooppii gootanii ulaagaa danuu barbaada asitti kooppii gochuun. Akkana naannessitanii achi booda amma naannessitanii amma qaama keessanii irraa fixxan. Okay. Achi booda alanni ammas amma as rukuttanii akkana balleeftanii ijuusii hin guddate. Achi booda hin guddiftu xiqqooti. Okay. Amma mee ilaalaa egaa. Asitti ilaa amma bakka kanatti inni kun sirrii nuuni. Ijuusii fuulduratti fuudhamuu qaba. Qubaan gadi qabdaniituma fuulduratti fuutani. Asitti kun godha argateera. Isa kana akkana gootanii lama gootanii kooppii inni gootan lama ta'a. Achi booda akkana gootanii erga sanaa ammas kooppii gootan. Inni isin kooppii gootan inni isa olii dhiisee lafaa kooppii godha. Yoo inni kooppii godhanii oliidhe amma dhaxxanii illee dhuftanii. Okay. Right gootan. Okay. Amma ta'eera laal. Mee
magariisichi akka inni dhaqee cufu laalaalaa magariisichi akka inni dhaqee cufu magariisicha akka inni itti balleeffamu marra lamaffaatti. Okay. Otoo ani mul'atiin jechuudha. Magariisichi dhaqee cufee jechuudha. Hamma erga akkasitti ilaallattanii magariisichi tuun hin dhaan. Otoo kirrii kana duuka deemuu dhaqee. Okay. Hubadhaara deebi'aati. Bakka kanatti sirreeffannaan eessattuu isin hin dogongorsu. Garuu immoo asitti dogongora qabaannaan ishiin jedhu. Argichi lafa beeraa jechuudha. Hamma kallattumaan bakka kana rukuttanii gadi buuftan. Gadi bu'aaraam. Hamma gadi bu'utti hin eeddani. Okay, gadi bu'eeraam. Amma dudduubatti deebina yeroo tokko. Dudduubatti deebina. Ammas dudduubatti deebina. Lafaa dhufna iddoo kana. As rukunnee bakka kana rukunnee. As rukunnee. Hamma gaa eessa rukunnaa? Bakka footoo isa sila bukkee hambifadhaa dudduubaa hambifadhaa sana footocha sila kuttana sana fidanii gaa. Kunooti footochi dhufeera. Hin dheeressitan. Okay, dheeressitanii amma asii kaatanii dhaqxanii viidiyoo isaa immoo hojjettanii kaatan dhaxxanii fiddan. Bakka inni keessa galee dhaxxanii baaftanii fiddan. Viidiyoochi kunooti. Amma asii viidiyoochi irratti akkana rukuttanii bakka kana rukuttanii guutuu gootan. Achi booda okay, amma laalaalai. Hamma gaa bakka kana akkana gara rukuttanii akkana bakka kana rukuttanii hin dhuftanii as. Mudhii qabattee dhaabatte kana rukuttanii bifa magariisicha rukuttan. Magariisichi isa kana. Achi booda asinna. Achi booda asinna. Okay. Magariisichi meerri. Agartanii? Isii immoo bukkee kanatti akka magariisa kirrii wayii mul'atti isinitti garuu mul'achuu bakka kanatti asii hojjettan mul'atti. Isii immoo akkana gootanii balleessan. Ilaalamee. Darbatee lafa buuseera jechuudha. Yoo inni immoo fakkeenyaaf bifti bakka kanatti ala isin akkana ol fuutan kun bifti isaa yoo inni didee garagara ta'e immoo sin rakkise fakkeenyaaf garagara ta'ee sin rakkise eddee kana akkana rukuttanii isa olii bakka kana dhuftanii bakka kana rukuttanii eddee kana akkana buttan. Agartuu hamadi fakkeenyaaf hamma laal garaagarummaa qabaadhaa sirriitti beekama. Argitanii bakka kana rukuttanii isii kana akkana buttanii fakkeenyaaf amma tasan beekamudha. Amma tasa akka hin beekamne godhameera. Akka inni gati hin beekamu jechuudha. Akkas gootanii kana keessaa filattanii akkana buttanii as buttanii hunda isaatu achi buttanii abbuttanii ilaaltanii akka inni itti sirrii isinii dhufu ilaaltanii jechuudha. Ilaaltanii hojjetattanii jechuudha. Akkasii viidiyoon irratti dhiyaataara. San booda akkuma ammaa bakka kanatti raayit erga gootanii san booda as raayit gootanii gadi buusuunsaa ispoortiin kunuuti as rukunnaan hojjetamee ba'ee jaallata ta'e gadi isinii bu'eedha jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa.
Sin jaallan. Okay, nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti sin ga'u nu hordofaa nu faana bu'aa. Bakka kana filannaa. Achi booda as ni filannaa. Achi booda bakka viidiyoon keenya itti waraabame ni filannaa. Viidiyoon keenya kunooti. Viidiyochaa